Oromoon seenaa, aadaa fi duudhaa mataa isaa qaba. Uummata baay'ee biratti keessattuu uummata Oromoo biratti seenaa intala Oromoo tokkoo jaarraa 19ffaa keessa akka garbaatti biyya Jarmanii kan geeffamteetu dubbatama. Seenaan kun namoota hedduu biratti dhageettii guddaa qaba. Akkuma aadaa fi duudhaa Oromootti maqaa maatiin ishee moggaaseef Bilillee jedhamti. Bakki isheen itti dhalattes lixa Oromiyaa bakka Gumaa jedhamee beekamudha. Haaluma kanaan yeroo isheen waggaa 8 turte sanatti naannoo isheen itti dhalatte sana jeequmsatu ture. Jeequmsa kana keessatti obboleewwan ishee dhiiraa fi abbaa ishee akkasumas mana isaanii abiddaan kan gubame ija isheetiin argite. Yeroo kanatti Bilillee fi obboleettiin ishee harka dallaalota garbootaa jala seenan. Daldaaltonni kunis Bilillee fi obboleettii ishee gara magaalaa Gondar kaaba Itoophiyaatti imalchiisan. Bakka sana gabaa garbootaatu ture. Garboota naannolee biyyattii irraa fidan hunduu magaalaa Gondar irraa gara Sudaanitti geeffamuu turan. Sudaan irraa immoo gara biyya Masiriitti kanneen geeffaman keessaa Bililleen ishee tokkodha. Imala kana gidduutti iddoon obboleettiin ishee itti badde beekuu baattus yeroo sanatti Oromoota hedduu kan afaan beekan hedduu wajjin turte. Jaarraa 19ffaa keessa garbootni biyya Itoophiyaa irraa gurguraaf geeffaman lakkoofsaan gara 25,000tti tilmaamama. Hedduun isaanii kibba biyyattii irraa geeffaman. Isaan keessa Oromootu baay'ata. Akkasumas asirraa biyyoota Awurooppaa fi Hindiitti kanneen gurguraman illee baay'eedha. Haaluma kanaan bara 1837 akka lakkoofsa Awurooppaatti sirna bulchiinsa mootii Muhammad Alii keessatti biyya Masiritti gabaa garbootaa magaalaa Kaayirootti geggeeffamaa ture. Bara kana keessa ilma warra mootii lammii Jarman kan ta'e Heermaan Voon Paakler kan jedhamu daawwannaaf biyya Masirii deemee ture. Magaalaa Kaayiroo gabaa garbootaa keessa utuu imalaa jiruu shamarree Bililleen arge. Bareedina shamarree kanaa dinqisiifatee yeroodhuma kanatti akka ishee bitu dirqame. Kitaaba maxxansa salgaffaa yaadannoo isaa keessatti Heermaan akka barreessetti shamarree kana garboota biroorraa kan adda taasise keessaa isheen uffata aadaa biyya ishee naannoo itti dhalattee fi faaya adda addaa qaama ishee irratti arge. Kunis akka ishee reefuu gabaa irratti fidan agarsiisa. Garbootni baay'een yeroo isaan gabaa irra oolan uffata naannoo isaaniitii ittiin dhufan hin qabani. Garbootni haaraa fi garbootni kan duraan turan haala kanaan adda baasanii ilaalu. Shamarreen bareedduu kunis maqaan gabaa kana keessatti ittiin beekamtu Ajimee jedhamtus kan isheen ittiin moggaafamte Maabubbaa jedhamti. Hiikaan maqaa kanaas afaan Oromootiin jaalallee yookaan jaallatamtuu jechuudha. Biyya Masiriitti Heermaan erga Maabubbaa bitatee booddee ishee waliin biyyoota garaagaraa deeme. Yeroo kanatti Bililleen umrii waggaa 10 hanga 12 gidduu taatus bilchina sammuu fi akkaataa amala ishee yoo ilaalan nama hojjaan madaalamuu miti. Kanarraa kan ka'e Heermaan jaalala Bililleetiin booji'ame. Biyya Jarmanitti Maabubbaa wajjin akka haadha manaa lammaffaatti walii wajjin jiraataa ture. Adeemsa isaa keessatti biyyoota kanneen akka Filisxeen, Sooriyaa fi Istaanbul yookaan Turkii keessa Maabubbaa wajjin deemaa ture. Biyyoota kana keessa intala kana qabatee wajjin deemu waan sodaateef uffata loltuu dhiiraa uffisee wajjin deemaa ture. Achumaan immoo magaalaa Viyeenaa biyya Awustiraaliyaa seenan. Ilmi warra mootii Heermaan Voon Paakler kun Bililleen qondaalota olaanoo wajjin wal barsiisuu yaale. Ilaalcha qondaalota kanaa waan sodaateef isheen
intala mootii biyya Abisiiniyaadha. Guddifachuufin biyya kana fide jechuudhaan uummata goyyomsaa ture. Maabubbaan akka aadaa fi afaan biyyattii barattu mana barnootaa magaalaa Viyeenaa sanatti galche. Hawwii afaan barachuu waan qabduuf ji'oota muraasa keessatti afaan Itaalii barachuu fi dubbachuu dandeesse. Turtii muraasa booda biyya Awustiraaliyaa irraa gara biyya Jarmanitti imalan. Biyya Awustiraaliyaatti kabajadhaan hajiraatan iyyuu malee biyya Jarmanitti garuu Heermaan intala gurraacha jaallachuusaan baay'ee kan qeeqamaa turedha. Keessattuu haadha manaan Heermaan kan durii Maabubbaan akka biyya Jarman hin seenne barbaadaa turte. Isheen masaraa mootii seenuun safuu biyyattii cabsuu akka ta'etti ilaalamaa ture. Ilmi warra mootii kun immoo tasumaa ilaalcha namootaa fi qeeqni inni argataa ture jaalala inni bililleef qabu dabalaa dhufe malee hin hir'anne. Haati manaa Heermaan kan durii utuu qeeqxuu jaalala isaanii sana irratti hinaafaa turte. Bara 1840 bililleen biyya Jarmanii erga seentee booda nama Oromoo kan akka ishee harka daldala garbootaan gurgurame tokkoon wal barte. Nama Oolshuu Aagaa kan jedhamuun erga wal baranii booddee maqaan ishee kan warri ishee itti moggaasan bilillee ta'uu ishee Oolshuutti himatte. Iddoo isheen itti dhalattee of barte immoo Gumaa jedhamti jettees itti himte. Yeroo kanatti Oolshuun weeddulee garaagaraa fi seenaa tokko tokko bililleerraa barreessee dhalootaaf galmeessee kaa'e. Ji'a Hagayyaa baruma 1840 keessa bililleen dhukkuba sombaa fi heexoon qabamtee dhukkubsachaa turte. Masaraa warra mootii Heermaan keessatti dokteerri akka fayyaa ishee ilaaluu ramadamee fi yeroo sanatti Heermaan dhimma dhuunfaaf magaalaa Beerlin deemus guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo waa'ee bilillee dokteericharraa argataa ture. Haa ta'uyyuu malee tajaajila yaalaa utuu argataa jirtuu onkoloolessa 27 1840 bililleen masaraa warra mootii Paakileer keessatti umurii ishee ganna 16tti isa dhumaa addunyaa kana irraa du'aan boqotte. Bililleen lubbuudhaan hadabartuyyuu malee seenaan ishee hamma yoonaatti onnee uummata Oromoo hedduu keessa jira. Iddoo awwaalcha bilillee magaalaa Muuskaw biyya Jarmanitti argama. Bakka awwaalcha ishee waggaa waggaan namoota daawwataniif akkasumas seenaa ishee dubbisaniif muuziyeemiin jira.